Osoo mana madaamiirraa badaa jirtuutii qabamte jechuu eessatti otoo bakka baduuf deemtu sana hin ga'iin qabamtee gidduu reebamtee amma boolee Itoophiyaa Finfinnee keessa jirti jechuudha. Mucayyoon kun haala keessa jirtu maal akka taatellee seeraan dubbachuu hin dandeessu. Namoonni viidiyoo waraabanii adaraa biraan nama akka fuula ishee beekanii sheer go'aatii nama biraan gahaa jechaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf seeraan hin dubbattu hin tabjoofteetti ijji ishee jallee baay'ee mi'amee jira jechuudha. Egaa namoonni kana beektan arguu dandeessu loqonni ishee akka loqoda harargee wayis natti fakkaatti dhugaa mee loqoda akka kanatti isaanii harargeen beeka'anii jechuudha. Mee loqoda qaanqaa isheetiin illee akkasumallee fuula isheetiin ilaalame isiniin jedha. Viidiyoo sana fiduudhaaf immoo viidiyoon egaa akkuma beekamu viidiyoo namaa fiduun YouTube irratti orkaadha waan ta'eefan suura ishee qofa fide jechuudha. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu wal gargaaruun aadaa keenyadha. Viidiyoo asii suuraa obboleettii keenya asirraa argitan jechuudha. Reefan biyya Arabaa deemaa jette. Akkuma reefu biyya Arabaa deemteeni kunoo peestaalii argitanii peestaaliitti baattee galte jechuudha. Dhugaa Waaqayyo peestaalii baatte. Ani yeroo hedduu jechuudha dhugaa tokko amma eeggadde dawwaltee maaloo nam bada jette Beeruutirraa jechuudha. Maaliif badda haaraa miti joo nama waggaa 2 fixeetoo dhugaa Waaqa waggaa 2 fixeetiin jira nam badaa jette. Obboleessa ishee wajjinii wal beekne biyyatti jechuudha. Obboleessi ishee maaloo gorsii yoo badde rakkoo adda addaatu jira jedhanii moo baduun baay'ee gaariidha naan jedhe dhugaa Waaqa. Aqeen kun kanatu jira yoo badde rakkoo guddaatu si mudata mana yaalaa yoo dhukkubsatte argachuu hin dandeessu yoo duutellee reeffi kee ganaa namni kadhatee malee seeraan namni si galchullee hin jiru yoo dhukkubsatte mana yaalaa deemte yaalamuudhaaf illee rakkoodha gidduutti yoo qabamte immoo siriyyuu mana hidhaa keessaa hin baatu akka har'asiin bayisiin jedhamite ijoollee yoo baate doolaara 280 hojjetta hanga 300 hojjetta naan jedhanii ani garuu miindaan kiyya doolaara 200dha sanuu 150 ture amma akkan taanetti doolaara 200 naaf kaffalanii kanan jedhu immoo fooqii 3 manni ani keessa jiru fooqii 3dha kanarrattu immoo mana abbaa ishees nageessitee mana obboleessa ishees nageessitee na hojjechiisti abbaan ishee haadha manaatillee hin qabu achi nan dhiqaa nan tokko isaa uffata isaanii hundallee ani irriban qabu galgalammoo akkasitti isaan caaffaraa bulu yoo rafe immoo saayitii lamituu qofa rafa jette dhugaa Waaqa jiraata saayitiin lamituu rafa halkan akka Itoophiyaatti saayitiin 9 walakkaan rafa saayitii 11tti immoo ka'a jette. Sanuu yoon guyyaa deebi'ee rafata je'e immoo ijoollee eegi jettee sokkiti jette. Ijoolleen sun immoo yoo kuftee cabdee yoo waa tokko taate je'een siqiqqii keessa galee kana wannaa yoon bade maal an je'ee jetteeni. Dhugaa dubbachuuf ani akka namummaa akka yaada kootti akka yaada mataa kootti baduu kee wannaa waggaa kee 2 fixatteetta waan ta'eef siniifan deebi'a na galchaa je'iiti galee haadha koo argeetiniin deebi'a. Deebi'eetaniin immoo manuma kana jedha je'iiti jaalalumaan biraa ba'ii galiitii afaan beekta waan ta'eef hojii beekta waan ta'eef biyya barbaadde deemtee hojjechuu dandeessa yoo hojiin kun sitti ulfaate ispeeshaal yaani hojiin xinnoo miti eessattuu garuu hirriba gahaa dhabuun immoo miidhaa sammuu namatti fida jechuudha. Miidhaalee hedduu namatti fida. Kanaafuu hin badiin je'een gorse jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'een obboleewwan keenya warra banna je'anii itti himaan jira. Akkasumallee immoo ijoollota haaraa reefu gara biyya Arabaa dhufan jechuudha. Ijoollonni warri dura biyya Arabaa keessa turan badiyan yoo isaan hojiin xiqqoon natti ulfaate yoo je'an yoo amala ishee sodaadhe je'an chaalenjii malee ta'u jireenyi biyya lafaa jiru dhugaa dubbachuuf lafa ciifnee kushinaa ciifnee waa hedduu mana namaas geessanii nu hojjechiisanii dhugaadha. Dhugaa ilma Waaqayyoo sobee miti ani kushinaa rafeen dhugaa Waaqaa waggaa 3 ol kushinaa keessa rafee bakka waan hin ejjenne hin qabu jechuudha. Amma kana keessa garuu chaalenjii keessa jiruu naami jechaa dhufe. Eessumatti bakkuma jiru sanatti jechuudha dhugaa Waaqayyooti. Maaliif yoo jettanii akkuma dhufaniin haalli namaa mijatu. Namni har'a alatee har'an deemu chaalenjii obsa keessa si barbaachisa kana hunda yoo damdamatte gaafa afaan kee gaafa amala kee baran hojiin si salphataa deema waa hundi ani har'a viidiyoo kaameraa akkas banee viidiyoo jedhee as taa'ee irraa iyyuu haa turuuti yerootti
namni sagalee kiyyan dhageenye yerootti bahaaf dhiya kaaba hin beekne jira ture jechuudha. Kun immoo yoo obsa qabaatte immoo akkuma har'anaa bahee kana sinii baajeen abdadha. Dhugaa waaqayyooti warri hiphachaa jirtan waaqayyo lafa jirtanitti isin haa yaaddatu. Kanaafuu buleetti kana gaa viidiyoo ishee kanarraa akka argitanitti jechuudha. Maaliifan kana viidiyoo dudubba'a beektu ijoollee baay'eetu dafee abdii kutate ijoollee baay'eetu akkuma dhufeen kana jechuu kowannaa biyya galuu wayya baduu wayya jedhanii badu jechuudha. Amma immoo akkuma beektan biyya Dubaay keessattis Saudii keessattis bakka adda addaatti poolisiin ramadame poolisiin nama illee gaalii yookiin immoo seeraan ala ta'e jechuudha. Akka ajaa'ibaatti seeraan akka malee eegaa jira jechuudha. Fittisha baay'eetu jira jechuudha. Daandiirra yeroo deemanitti shaaraa asii yeroo manarraa baatu yeroo zibbaalaa gattu yeroo waan fe'eetti namni sodaa tokko malee si qabaa jira jechuudha. Har'a si qabanuu si reebu jechuudha. Amma mucayyoon kun reebamtee dhugaa waaqa baay'ee miidhamteetti dubbachuullee hin dandeessu jechuudha. Seeraan hin dubbattu. Viidiyoo ishee namni TikTok irra argitaniittan jiraachuu dandeessu. Maqaa ishee seeraan hin himattu, biyya isheetillee seeraan hin himattu, eessa tumamte yeroo jedhan ija ishee qabdee bichaa ija ishee kana fa'aa iji ishee kun ija dhiiga kuufatee lamxaa'ee jira jechuudha. Kan ittiin galaa jirtu kunoo peestaalii baattee galaa jirti. Egaa baay'ee akkam akka nama azansiisu beektu dhugaa dubbachuuf hojjechuuf manaa ba'anii maatii ofii biraallee aarsaa hedduu kaffalanii barumsa ofiillee waa hedduu addaan kutanii ufanii osoo milkaa'in haala kanaan sammuu ofii ibamaniitillee gaafa deebi'anii hamilee namaatu nama caba sanuu. Biyya Arabaattan deebi'e jetti dhugaa waaqa akkuma waanuma amma eerpoortii kanarraa fuudhanii biyya Arabaatti ishee deebisanitti fakkaate. Madaamiitu sireebee moo poolisiitu sireebeen yeroo ishee aan jedhanii ani utuma manichaa ba'aa jiruutii poolisiin na qabee na reebee jetti. Ani jechuun giraana gabba'eera poolisiin qabee reebeetu akkamittiin immoo biyya ishee gashi poolisiin. Gaaffiidha dhugaa waaqa poolisiin akkamitti qabee biyya ishee gashi. Amma yeroo bahaa jirtutti seeraan itti waamamte hidhaa galte hidhaa keessaa yoo galte malee kallattiin poolisiin qabee hidhaa geesse Itoophiyaan gashu eerpoortiin geessu abadeen leesh nam tokko yoo badee jechuudha mana hidhaa gala yoo qabame otoo badaa jiranii yoo qabame mana hidhaa gala sanuu mana hidhaa keessayyuu ganaa kunaanuftee mana hidhaa keessa baay'ee teesseetu galta malee akkasumatti miti. Amma mucayyoon kun seeraan himachuu wallaalte malee otoo badaa jirtu qabamtee hidhamtee hidhaa keessa turteetu immoo biyya galaa jirti jechuudha. Sinii galee malee poolisiin osoo deemtu eessattu yoo qabe tikkeetti kutee hin galchu jechuudha. Biyya abadeen hin galchu. Geessee seeratti amalakkata seera mana seeraa ishee galcha. Seerri yookiin immoo imbaasii Itoophiyaatu biyya galcha malee tasumayyuu gashuu hin danda'amu jechuudha. Isheen garuu otoo mana badaa jiruuti poolisiin na qabeetu mana galchee jechaa jirti jechuudha. Maaliif sirrii dubbachaa hin jirtu. Kanaafiyyuu namoonni fuula obboleettii kanaa beektan akkasumas immoo loqoda ishee loqoda yeroon jedhu naannaa aloota hin jiraame. Alootaan naannootti namoonni loqonni isaa dubbiin arraba isaa adda addaa jechuudha. Dubbii arraba ishee irratti ilaaltanii hadaraa keessan sheer ishee fi godhaa maqaan illee achirra hin jiru hadaraa rabbiif jedhaatii waaqayyoof jedhaatii jedhuun irratti barreessu malee maqaa isheetillee abaluu jedhamti naannoo isheetillee akkasiin jedhamtu paaspoortii bichaa harka isheerraa qabdi peestaalii uffannu keessa jirti paaspoortiin ishee jira. Garuu warri viidiyoo kana waraabanii paaspoortichumarraa ta'u maqaa ishee fi naannootti alattee hundatoo maxxansaniiru ta'ee alatuu maatiin ishee argamuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu hadaraa keessan sheer godhaati obboleettii kana fuula ishee namni beeku bira ga'uu danda'a namni tokko namni lama beekuu danda'a waan ta'eef waliif haa birmannu jechuudha. Namni tokko yoo walii birmate wal oolchuu danda'a du'a wal oolchuu danda'a rakkina wal oolchuu danda'a waaqayyo maatii ishee haa argamsiisu jechuudha. Akkasuma immoo obboleewwan keenya warri baduudhaaf karoora qabdan bakkuma jirtanitti obsa rabbiin kadhadha waaqayyoon kadhadhaa malee haala akka kanaa keessa akka of hin gashine isiniin jechuun jaaladha. Yoo dogoggoreera ta'e asumaan immoo dhiifama naan godhaa isiniin jechuun jaaladha. Garuu akka yaada kiyyatti baduun tasuma gaarii miti je'een isinitti gorsa yeroo hundumallee akkam banne keessumaa ijoollee reefu dhuftan ispeeshaal ijoollee reefu gara biyya Arabaa dhuftan rakkinni hangam yoo isinii ta'ellee hin badiina bakkuma jirtan ta'a
ba'aati himadha online irratti bahaa waa tokko godha. Amma mucayyoon kunillee bilbila illee hin qabdu jechuudha. Isiniin jedha Waaqayyo gargaarsa ishee fi haa godhu Rabbiin bakka maatii isheetti ishee haa deebisu nagaan sammuu isheetti illee ishee haa deebisu nagaan naa tura.